lolli hamaan humnoota raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi humna fannoo Amaaraa gidduutti naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru jabaatii akkuma itti fufetti jira. Lolichi ammoo akkaan jabaachuun isaa erga manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa labsii as kan ta'e hoggaa ta'u ammoo pirezidaantiin naannichaa Yilikaal Kaffaaleetis naannoo Amaaraa keessa Finfinnee galanii jiraachuun isaanii himamee jira. Pirezidaantichi naannichaa ammoo yaaddoo nageenyaatiif jecha naannoo isaanii bakka hogganaa jiran gadhiisanii erga komaandii poostiin labsame magaalaa Finfinnee seenuun isaanii himamee jira. Loltoonni TDF ammoo deeggarsa mootummaa Biltsiginnaatiif karaa kaaba Gondaritti ammoo kan argamtu aanaa Dabra Biraaqa karaa Mayitasbiir jedhamtuun ammoo naannoo Amaaraa seenanii jiraachuun gabaafamaa jira. Humni TDF kan kanaan dura raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii waliin ammoo wal dura dhaabbachaa turanii fi mootummaan federaala Itoophiyaadha shororkeessummaadhaan farrajii ammoo turtii lola waggaa lamaatiin booddee walii galtee irra gaanii nagaan gidduu isaaniitti bu'ee yeroo ammaan tana fannoo waliin ta'anii shuquluu gubbattis argamanii. Haa ta'u malee lolichinis akkaan ammaatee jira. Manni maree ministeerotaa labsii yeroo muddamaa turu labsuu malee ammoo humna finxaaleeyyii Amaaraa fannoo kana shororkeessummaadhaan haga ammaattis hin farrajne. Kanaan dura ammoo humna TDF fi waraana bilisummaa Oromoo WBO yeroo tarkaanfii gubbatti fudhachuudhaaf turanii fi labsii yeroo muddamaa labsan ammoo achumaanuu shororkeessummaadhaan farrajanii tarkaanfii hamtus gubbatti fudhachaa kan turan ammoo TPLF boodarraa ammoo mootummaa wajjin nagaa ta'uudhaan yeroo kanatti mootummaa cina gortee jiraachuunis himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo kan paarlamaan biyyattiidha shororkeessummaadhaan farrajii humna mootummaa dura dhaabbate ofirraa qolachaa fi barbadeessaa jiraachuu kan himu naannoo Amaaraatti ammoo kan tees adda jedhamaa jira. Kanarraa humni kun akka rukutamuuf mootummichi ammoo labsii yeroo muddamaa ji'a jahaaf turu labsuu malee humna kanas shororkeessummaadhaan hin farrajne. Keessattuu ammoo qondaaltonni olaanoo mootummaa naannoo Amaaraadha humni kun rukutamuu irrattis wal dhabanii akka jiranii fi humni fannoo Amaaraa kun rukutamuu hin qabu jechuudhaan qondaaltota mootummaa olaanoo keessaa ammoo kanneen mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbachaa turan. Mootummaan Abiyyi Ahmad halkan kaleessaa fi guyyaa har'aan tana ukkaamsee achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuus ammoo warri Amaaraa ifatti ba'uudhaan himaa kan jiru. Humni fannoo kun rukutamuu hin qabu jechuudhaan kanneen mootummaa federaala Itoophiyaatii fi akkasuma gama kaaniin ammoo mootummaa naannoo Amaaraa keessa ta'anii fannoodhaaf ammoo gaachana tahaa turan danuu isaanii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo halkan edaatii fi guyyaa har'aan tana funaanii achi buutee gochaa jiraachuus ammoo warri Amaaraa iyya isaanii lallabanii himachaa jiru. Tarkaanfiin naannoo Amaaraatti fudhatamaa jiru akkaan jabaa ta'us ammoo naannoo Gondar guutumattuu humni finxaaleeyyii fannoo daandii cufuudhaan raayyaa ittisa biyyattii akkan seenneef ammoo dura taa'ee rukutaa jiraachuun kan himame. Fannoo balleessuudhaafis raayyaan tarkaanfii jabduu fudhachaa jiraachuu kan beeksise haga ammaatti guutumattuu raayyaan ittisa biyyattiidha magaalaa Gondar dhuunfatee akkan jirres himamee jira. Humni fannoo naannawa san buufate ammoo uummatatti makamee qeerroo Amaaraa kan yeroo ammaan tana fandoofiin jettu kana waliin ta'uudhaan daandiilee gurguddaa cufanii mootummaan ammoo akka humna kana hin rukunneef dhiibbaawwan garaagaraa danqaa uumaa jiraachuun isaaniitis saaxilamee jira. Naannoo Amaaraatti muddamni jabaan akkuma dhalatetti jira. Fannoo Amaaraatii fi raayyaan ittisa biyyaa wal barbadeessuu irratti argamu. TDF ammoo yeroo kanatti humna kana isin wajjin barbadeessa jechuudhaan gama mootummaa Biltsiginnaa goree imala isaa gama naannoo Amaaraattis jalqabee jiraachuun baramee jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken haala naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiruu fi kan biroo irrattis ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin dubbatanii jiru. Waajjirri ministeera haajaa alaa ibsa baaseen ammoo Bilinken haasaa bilbilaa muummee Abiyyi Ahmad waliin godhan irratti dhimma nageenya biyyattii keessa jiruu fi raawwii waliigaltee dhukaasa dhaabuu kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay irratti hojii gaarii adeemaa jiru kaasanii jirus jedhamee jira. Dubbi himaan waajjira haajaa alaa Ameerikaa Matt Miller Bilinken muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin Itoophiyaa keessatti nageenya badhaadhinaa fi ammoo tasgabbii fiduu irratti mari'atan jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis ministeerri haajaa alaa Ameerikaadha Antooniyoo Bilinken haala naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiruun ammoo yaaddoos ibsanii jiran jedha. Dubbi himaan kun ibsi waajjira haajaa alaa Ameerikaa kun kan bahe mootummaan federaalaa sochiin hidhattoota fannoo Amaaraa humna naannichaati ol ta'uu isaatiin labsii
yeroo muddama wayitti labsetti ammoo kutaalee naannoo Amaaraa adda addaa keessatti guyyoota darban raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa fannoo gidduutti walitti bu'insi gaggeeffamaa jira. Raayyaan ittisa biyyattii haga ammaattis lafa to'ate qabaachuu baatullee humna kana rukutee baasan jira jechuudhaan kan beeksise. Kana yaaddoo ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken haala naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiruu fi kan birootiin ammoo dubbii himaan waajjira haajaa alaa Ameerikaa Matt gama isaaniitiin imanii jiru. Kana wajjin wal qabatee nagaan akka bu'uu fi haalli adeemaa jiru kunis akka tasgabbaa'u dubbatanii jiraachuudhaas yeroo kanatti dubbii himaan waajjira haajaa alaa Ameerikaa Meek Bileer ifa godhanii jiru. Lolli mootummaadhaa fi humna fannoo gidduutti deemaa jiru kan akkaan hammaate hoggaa ta'u Oromiyaatti illee gaggeeffamaa kan jirus yaaddeessaadha jedhanii ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken dubbatanii akka jiranii fi gara mariittis ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemuu akka qaban Antooniyoo Bilinken akeekkachiisanii jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa adabuudhaan dishqaa fi hidhannoo gurguddoo irraa hiikee jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti fudhateen waraana hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraana gurguddaa irraa hiikee injifannoo argachuu hime jira. WBOn tarkaanfii aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa xiqqaa Jangarii jedhamtu keessatti taasiseen loltoota mootummaa faashistii PP jedhuun irraa immoo 470 ol yoo ajjeesu 180 madeessuudhaan 90 booji'ee jiraachuu WBOn ifoomsee jira. Lola guddaa aanaa Giddaa Ayyaanaa kana keessatti taasifameen dishqaa bireenii sniiparii AKM rasaasa 25 olii fi bombiidhaa fi hidhannoo dugdaa diinarraa hiikuudhaan ammoo dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof olchee jiraachuu WBOn godina Baha Wallaggaa beeksisee jira. Aanaa Kiramuu keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Kiramuu seenuudhaaf yeroo jedhutti ammoo humni dabalataa helikoophteraan daandii irratti buufamanii daandii hidhuudhaan eeggatanis WBOn farraatteetiin ammoo deebii jabaa deebisuudhaan haleellaa laalessaa irratti fudhateen of duraa kaasee komaandoo hedduu akka baalaa harcaasuudhaan barbadeessee jiraachuu himee jira. WBOn lola kanaan humna waraana mootummaadhaa of duraa buqqisee meeshaa gurguddoodhaan dishqaadhaa fi rookeetii RPGdhaan rukutee magaalaa Kiramuutti ammoo ol deebisuudhaan warreen mooraa keessatti hafan waliin ammoo magaalaa keessaa buqqisee magaalatti galee jiraachuu WBOn himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii kaayyoo diinaa fashaleessuun fudhate kana loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa ammoo 152 yoo ajjeesu 74 madeessuudhaan 36 booji'ee jiraachuu ifoomsee jira. Gama meeshaatiin AKM hedduudhaa fi rasaasa bombii hedduudhaa fi hidhannoo 100 olii fi akkasuma gama kaaniin dhukaatuuwwan rookeetii RPG garagaraa akkasumallee ammoo galaa waraana irraa buufachuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoodha. Kutaan godina Baha Wallaggaa ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo kanatti godina Baha Wallaggaa akkuma raasetti jira. Aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti ammoo tarkaanfii fudhateen ergamnoota mootummaa barbadeessee achi keessaa baqachiisee booddee hidhamtoota siyaasaatillee bilisa baasee akka jiruu fi gama biraatiin ammoo injifannoo booddees uummanni bal'aan magaalattiitti bahuudhaan waraanicha simatanii akka jiranii fi waraanichi injifannoo booddees ammoo lolicha ittuma fufuudhaan gama jiddu galeessaatti adeemaa jiraachuun kan himame. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO akkaan guddaatee lixa bakkoota garagaraarraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuunis ifatti baramee jira. WBOn humna guddoodhaan tarkaanfii fashaleessuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise jiddu galeessa Oromiyaadha. Kaabineta Shaggar dabalatee akkasuma kibbaa fi haga bahattis tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaa jiraachuu himee sabichinis yeroo kanatti humna isaa cinaa dhaabbatee diina isaa ofirraa qolachuu akka qabus ergaa jajjabduu qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'anis waamicha dabarsuu irratti argamu.